fayyum sargat Gammachuu adabbitu bama fudat Gammada Jalala manin farsina wakamoti kenna hallelujah jen Amanti fayyum satola argine Gammada Jesus fayyisa siwamar Gammachuu warwanan jalala jabaf Dugada Gammachuu warwanan isa dagasi egar ilmako agigar garaki yaskot Harka sabat isesipan Gammachuu Maqaan kiyya waaritee guddataa jedhama. Eebjuu.fi.mulata boqonnaa 528 dubbisaa. Eebjuu.fi.mulata. Kibxata 3/20/2009 qulqullummaan uumoo barabaraatiif. Eebjuu.fi.mulata karaa jeeniin saatiroon mana kadhaa Filadelfiyaa hambaa sanbata guyyaa 7ffaa guyyaa sanbataatti dabalatee abboomota waaqaatii fi amantii Yesuusii eeddu. Amantii Yesuusii hafuura raagaati. Woggoonni 6,000 xumuramaniiru. Eebjuu.fi.mulata boqonnaa 528 mul'ata lakkoofsa 1. Ammaan booda yeroo nafe hin jiru. Adunyaan bara 1980 irraa jalqabdee xumura isii keessa seenteetti. Yesuus ni ibse. Woggoonni 6,000 kan gooftaan seexanni jinniiwwan isaa waliin ardii irratti aangoo haa qabaataniif kenneef yeroon kun dhumeera. Woggoonni 6,000 xumuramaniiru. Yeroon seexanaa dhumeera. Mul'ata. Yesuus iddoo ciincaa teessoo araaraa afoo jira. Inni akkana jechuun naaf ni ibse. Woggoonni 6,000 kan seexanaa jinniiwwan isaa waliin kenname dhumeera. Ammaan booda yeroo nafe hin jiru. Isaan bara 1980 1980 keessa dhumatan. Kanaaf woggoonni 28 darbaniiru. Woggoonni 6,000 dhumaniiru. Raaga bara 1980 kanaan booda mallattoon hundinuu xumura wal'aansoo guddaa himuun tokko tokkotti aanuun kan mul'atan. Seexanni yeroon isaa gabaabaa akka ta'e ni beeka. Inni isaa fi jinniiwwan isaatiif yeroo nafe akka hin jirre hin beeka. Kun xumura cubbuu, xumura wal'aansoo guddaa hammeenna ardii irra jiru waliiniiti. Ardii tana haaromsuu fi ibidda gaanamiitiin qulqulleessuuf mootummaa seexanaa fi jinniiwwan isaa xumuruuf Yesuus ni dhufa. Woggoonni 6,000 xumuramaniiru. Sababii kanaaf Yesuus akkana naan jedhe. Seexanni daabiloos yeroon isaa akka laakkameeru waan beekeef wayyoon kun dhiyoo. Hennaan inni lamuu adunyaa hin bulchine waan dhufeef inni ardii jiraattota isii biliyoona 7 oliin ni balleessa. Nageenyii fi sanbanni gara yuuniversiitii ni deebi'a naan jedhe Yesuus. Waaqa Yerusaalemii haaraa. Jeeniin saatiroon. Faaruu hambaa lakkoofsa 125 kooluu isaa jala. Kolus
nyaatu akkamit rakkoon akka darbuutti naannoo kan waan eeggameeruuf hamaan tokkos na miidhu gooftaan boqodhee nagayaan jiraan kooluusaatiin jaalala